تكاكيتين الرقين يا رب الحمد لله بسم الله جدن جلق بمقاسا مقاقف داود دينك لهاسا الحمد لله قدتني تانسا كان الرنو غير ربك ينفرسا قفت برحمة نفتي كركرسا وان اللي كل أرجو مساكسا بتامير قلالي وانا لفكسا الربنا تيسي يا موتي الرقسا شيطان سجني انسو متنديسا يا رب الجوم كيسا غرغر سنوتي تكاكيتين الرقين يا رب الحمد لله موتي قندين قمنا إلهي تكجا إسابي كن دنيا آخرانا ما تلجا دقا بلاكو قبرتي قبرجا سران سلامتك يا سنين ججا سنين راجراتو نقيني قفتجا السلام عليكم رحمة ربي جا ورحمة الله دمان قمن لجا قفتا سينو قايه قلت ساقل جا إلهي موتي تكجا أترقون وتي تكاكيتين الرقين يا رب الحمد لله درد بك يا كتوفا سقلين النكو صدمي لمفا دبت أميتوري أدام باسو قفا والكيس لكم يصدم أفرفا نكريم لكري حرام فون لفا يونكسيني سوى المكتة فايرون من يقود رتي قلفا بريتهم بكين الكنت لفا واريتون أركين دكان التففا ربين كفا بكتفان قفت جارزي في سماي تكاكيدين الرقين يا رب الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لميكية يا سمكية يا هواسكية عندك يسنو إن شاء الله تكو وين ويقدي وادو بدأ فني ديك أمراس كفا ديك أتوكو كلموي منزوما حارا واي كنا بإيرتي فتن بدأ سلادو بدأ فيتو إن شاء الله تكو وين نلاقي فدا بارك الله فيكم. يا أمة ربي تقوم سومن أرجو مساكي ساولتنا نمني إرقم رحمتا كان أردفن نقاف رحم النساء كان جدنكمني ساني الراجناتو كم وللراجن عليف صحابا ساني تابيت تنفن أردفتو تمر رحمة بوفن نجينا كيدو من قمنا مؤمن توتون دانو غي تكاكيتين الرجين يا رب الحمد لله درا دبي كوتي بكين الرقو ترتيب تقلجوم بود الرهدو إرقان قبوانا درسي سنينكو يا تكا يا قدا قرسياكو وجي من دبي نسلس فرماتا دو تقول من بيكا تلفمون تو وانا ندرد بدي موتا ديبيو دقيسن بيان باتي وانو من تو ولتي قورمي من هداتا درك من قباسو أتسنا دقايتك كيتين الرقيني يا رب الحمد لله ركوبي على فادم فاتي فرني فكاتا قجرا سلب نوفن قدان كبجا نمو مام القمن وان بيا ربا كيستي مجنة درزرا لما جو ملوان الرن يوم تكينيا كان من بالمن نبرا لنا تكما نرقمن الرسي دبنا وان دران دبنا فرمات دبلا جلسوا ددمنا سينا دا فلكينيا سقلين للبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إرجانكو أستاذ كينيا عم والد دبتيرا وصول فرماتن قبل جلسوا هندن دأو كان جدرت يفتي يا هواسكي يا سبكية يا أبريس مسلمة كيسة تومو namni harra guyyaa guutuu caafiyaadhaan ooltee bultu kana dhageeffadhu wallaahi
an uffata kana uffadhee daqiiqaa tokkoof ilaa wallaahi na cinqaa jira amman ofirraa baasutti na cinqaa jira obbolaan keenya garuu kana uffatanii bulaa jiru waan uffatan dhabanii dhagayyaa obboleessa kiyya obbolaan keenya waan uffatan dhabanii akka biddilibsii amma nuti ho'aa uffannee ollee bullutti kana uffatanii bulaa jiru kanaafan uffadhe faayaaf miti ittiin bareeduuf miti wallaahi fotootiin ga'uuf miti narraa bareedeef miti kun maraatu na fakkeessee bara nagartuu ati obbolaan keenya akka waan maraataniitti akka maraatu karaa irratti agartee karaa gadhiiftuufiitti sodaatee jechuudha kana uffatanii bulaa jiru kanatu yina hammeessee nan uffadhe narraa bareedeef miti uffata kana uffachuun narraa bareedeef miti yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii kiyya namni Facebook qabaatee namni TikTok qabaatee namni miidiyaa tokkollee qabaatee obbolaa keenyaaf sagalee hin taane wallaahi wabillaahi gara laabeessa miti ati saba keetiif yaadu namummaa hin qabdu jechuudhaati namni saba keef hin dubbanne namummaa hin qabdu eenyullee tanaan abbaa fedhe haa ta'u eenyummaa hawaasa kee irraa dubbachuu baannaan namaa miti ati sammuu hin qabdu situ yii miidhamaa jira hawaasa keetu yii miidhamaa jira waa'in dhimma lammii keetis hin dhibu taanaan sammuun kee nagaa miti wallaalamuu sirraa eegama haakimii deemuu qabda yookaan sitti qara'amuu qaba waa'in nama osoo badii tokko hin balleessin miskiinummaan biyyaa baasee biyya ormaa erge rakkinaaf biyya ormaa taa'ee achittuu rakkoon itti hammaatee jennaan rakkina keessa jiru irraa dubbachuu dadhabde callifnaan arrabni kan kee wanti sammuu keetii yaaddu wanti hojjetu siluma wallaahi namummaa irraa fagoodha namummaatti deebii yaa hawaasa kiyya sagalee waliif haa taanu yaa saba yaa obboleessaa obboleetti obbolaan keenya dhumataa jiru reenfa hawwaaluu wallaahi nurraan bareeddu haga dandeenyullaa iyyinuuf rakkoo keessa jiru yaa saba yaa hawaasa yaa obbolaa yaa obboleetti yaa nama sammuu qabdu yaa kan aqlii qabdu hawaasa kee irraa falmi ajandaa ta'e Facebook waan qabdu hundatti fayyadame iyyi boo'i maaliif la'allahu furmaata ta'a la'allahu wanti kun ajandaa ta'ee boruu obbolaa keenyarraa furmaata ta'a mootummaan saawudii yeroo ammaa hawaasa keenya akkanatti kan inni miidhaa jiruuf bar itti galan qabanu seetiin namni irraa dubbatu hin jiruufi bar namatu irraan dubbanne namatu bakka bu'uu fi dinnaan kun maal biyya qabdi kun maal hawaasa qabdi jedhee akkasitti azabaa jira ati immoo kana keessa tokko hin ta'in alal aqal hawaasa kee wajjin nama dhaabbatu ta'i yaa hawaasa walirraa haa iyyinu wallaahi nama mararu bar hawaasni kan kee qofa miti bar tokkoon ilma namaa osoo inni rakkatu isinitti tolaa bar eenyuyyuu akka inni rakkatu hin barbaannu garuu yaa obboleessa yaa obboleetti hawaasni kee rakkina keessa jira yoollee namni dubbatuuf gaaraa dhibe ati iyyiif namni dubbatuuf yoo dhibe ati iyyiif irraa dubbadhu irraa boohi rabbiin immoo sagalee ati ittiin dabarsitu kana furmaatatti jijjiiruuf ta'a yaa rabbi yaa allah nurraa furi jechaa hundi keenyayyuu hamma rabbiin nu laaffiseen waan qabdu hunda hadhiifnu hojii qabnu hunda hadhiifnu sagalee hataanu amma jarri dhufanii biyyatti nagaan galanutti wanti hojii jedhamu wanti maala nurraa haafu wallaahi yaa obbolaa kiyya hojii nurraa haafu wanti kamuyyuu nurraa haafu obbolaa keenya manatti nuuf haa galanu jarri waa'ee lubbuuf waa'ee du'aa keessa jiru nuti waa'ee jireenya ofii fooyyeffachuu waa'ee nyaannee buluu waa'ee qabeenya walitti qabachuu waa'ee maalii yaanna jarri garuu yoom lubbuun koo baatii yooman nagaadhaan miskiina maatii kootitti deebi'a ha miskiina jireenya dhiphatu yooman dhiphina kootti deebi'a wallaahi kana dhibaa ni jira kanatu yaaddeessaa ni jira obbolaa keenya biyya saawudii jiranu adaraa rabbi haa iyyinuuf yaa kan dhimmi kun laalatu yaa kan kana gochuu danda'u hundi obbolaa keenyaaf haa birmatu yaa rabbi ati immoo birmannaan guddaan keeti yaa rabbi nurraa birmadhu yaa rabbi nurraa birmadhu obbolaa kan koo uffata akkanaa uffatanii ciisan yaa rabbi obbolaa koo uffata akkanaa ciisanii yooman du'ee fuuldura kee dhufaa yaaddahan yaa rabbi nurraa furi yaa allah nurraa furi wallaahi hin dandeettiin keeti furmaata dhabuun mala yookaan wantan haasa'u kun hiikallee dhabaachuun mala garuu immoo callisuu hin danda'u maaliif dubbiin dubbii dhiigaati dubbiin dubbii lafeeti
دبين دبي فونيتي نمني عافية تنجو نمني ركنت تجرى ربي فرمات نرى هدي بيسو أبولا كينيا كان أفتني جيسا ربي بيا نقات تسان هدي بيسو يا الله نقات ندي بيسي بارك الله فيكم إرجاكنا النبر فتشوفوا في هند كينيا يوان قبلون سجلها تانو والركعة ففونو لعله ميديا رد الرهدو سجلدان تأثير أمور الدنيا إمباسين كينيا تألسوا إنكابو وانتي بيا كينيا كيسا وانتي أنا وانتي سبا كينيا تي هندي وانتي إلمنا ما عزب ماجرو ميدا ماجرو هندي لمي كينيا يا ربي في مهتن وإن قال نقلشي جزاكم الله خيرا هند كيسانو الشير قدا وليف دبرسا حاج ربين دندئين بارك الله فيكم كنا أوليس وانغو تدندئين هنداني قونا والله وريقما كموني كفلا sabni keenya obbolaa keenya nagaan akka jarri biyyatti deebi'uun akka jarri deebi'an waan dandeenyu hundaa ni goona isinillee bakka jirtanutti sagalee ta'aa walirkaa fufuudha iyya dabarsa baarakallahu fiikum silaa hedduu dubbadhee dubbachuu dhiise kana wallaahi dubbadhee wanta ofirraa furuu hin jiru waan ammattii kana uffadhee taa'u dadhabe obbolaan koo uffatanii bulaa jiru yaa hawaasaa walirkaa fuunu jazakumullahu khairan inshaa Allah hundi keessanuu hayyakumullahu wa bayyaakum والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شير وليف قدا إرجعكم قبابمتي سجلي هتانوف قامني إمي كن إلى الله تهندي واي سبكين يبي أرمات ركضا جران كنا فرماتا إتكنوك أبا كنجدو روفا هندك نيات تجافي كنا يسون برباتي سارة معرف نمني لبوف جرين جدو جرا كان مو جرينيو في ويه فتشو كيس جرا متى تجتشودا كنا إن شاء الله بارك الله فيكم بايس ندرسو شير قدا وبلا كنا بدبرسا هند كيسانو بكا جرتنو تبركا فودا جزاكم الله خيرا دبي إيغات إن نتدقامي عن دبدي ربي انفرماتنو تاقودو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته